Keessanuu bika jirtanitti dhiyaadhaa salaamtaan teenya sinaadha qabdu isiniin jechaa qophii har'aan tanaa eegaluudhaaf deemna. Mee eessarraa kan daawwachaa jirtan eessarraa sagalee tan akka dhagayaa jirtan mana keessatti babarreessaa dhiyaadhaa guyyaa addaatii guyyaan har'aan tanaa akkuma gaabeetanitti oduulee garagaraa irraa walitti qabnee keessaafuu waan dhaguu qabdan jennee yaannu isiniif waliif funaannee dhufneeti jirra. Hundi keessanuu mee magaalaa teessan naannoo keessan gartee akkasumas biyyaas barreessaadha. Dhiyaadhaa karaa mana keessaniitti dhufaa jirtanii harka keessaniinis taaptaap godhaa koppiliin godhaadha. Sheer godhaa gurupiilee adda addaa mana gartee obboleeyyan keenya jiruu fi inumaatu bikka gartee ammaan tanitti dhokachaa jiran biraas geessaa isiniin jenna. Hundumaafuu oduun guyyaa irraan tanaa akkuma gaabeetanitti breaking news oduulee naannoo teenyaatii fi oduu addunyaadha. Keessaafuu Ameerikaadhaa fi Iraan, Raashaa, Chaayinaa wajjin waan adda addaa waan deemaa jirurraa akkasuma sanitti walgahii pirezidantii Ameerikaatii fi pirezidantii biyya Chaayinaa irraa ammaan tana maal haasawaa akka jiran miidiyaaleen garagaraa oduulee tan amma durarraan haasawiin irraa waan addaa akka nuu himaa jiranis waan takka irraa walitti qabannee dhufneeti jirra. Guutumattuu oduun har'aan tanaa waanuma akkuma yeroo biraatti waan haaree waan dhaga'uu qabdanii akkasuma sanitti waa'ee immigireeshinaati irraas waan takka taniin isinii himuutu jira. Tanaafuu dhiyaadhaa sheer godhaa kooppiilingii godhaa warreen amma dura karaa yuutuubiidhaatii fi akkasuma san feesbuukii dheeytanii akkaawuntii teenya faloo godhaa hin jirres gara feesbuukiitiinis maquma kanaan noo gartanii akkasumatti yuutuubii irrattis maquma kanaan jirraa dhaqaatitii sabskraayibii godhaa achirrattis waan gartee asirratti laayivii dabarsinuu asirraa gabbuufnee karaa sanii isiniif keenya yeroo mijaa'etti irra deebitanii daawwachuu takkaa'uu dhageeffachuu ni dandeessan isiniin jechuudhaan isin yaadachiifna. Walumaa galattuu baga jiraattanii salaamtaan teenyaa isin haala qabdu irra deddeebine barreessaamee magaalaa teessan naannoo teessanis hin dhiisinaa harka keessaniinis taaptaap godhaa isiniin jenna. Nagee qabdanii hundi keessanuu moo xiqqoo tureetiin dhufe. Akkam jettan? Xiqqoo dhibaayeetiin dhufe. Jabuutii naannoo kam jirta? Galamsorraa baga jiraatte dhiyaadhaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Dhugaa maaskoo jirta? Dhugumatti maaskoo jirta ammaati? Kanadaa naannoo kam jirta? South Africa naannoo kam jirta? Puntland, okay, dhiyaadhu. Puntlandoo naannoo kam jirta? Danuu baasi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Dhiyaadhaa. Paris, hayyee Firaansi jirta, Firaansi immoo eessa jirta? UAE jirta, eessa jirta? UAE tana keessa. Muraad USA jirta, addanuu baasiree naannoo kam jirta? Firaansi okay, Marsali jirta. Tole. Omaan naannoo kam jirta? Egaa akkuma gartanitti irra tiishartii kiyya ka duriin uffadhee jira. Tiishartiin kuni kan gartee sooressa jaarraa abbaa gadaa egaa footoo irraa qabu guututti yoo gartan hin beeku. Garuu gartee bika jiru barbaadeetiin baafadhe. Wanni nama ajaa'ibsiisu poolitishaanonni maqaa Oromootiin deddeemu kun irra hedduun isaanii keessaafuu warri gartee biyya keessaa hojjechaa jiran kun mootummaa PP tana keessatti irra hedduun isaanii warrumaan naannoo keenyaatu warrumaan gartee sila sooressa qaccalloo beekuu qabanii qaccallootti hin beekanii akka malee gartee wanni isaan keessaa babarreessanii namatti ergan nama ajaa'ibsiisa. Dhugatti hammam takka waan qabsoo Oromoodhaa qabsoo bilisummaadhaa gartee hin beekne ammoo ammallee gartee maqaa Oromootiin sossoo'uu isaanii tanaatitu hedduu nama ajaa'ibsiisa. Guutumatti karaa oduu teenyaatti achi dabarraa mee harka keessaniin taaptaap godhaa koppilinkii walii godhaa sheer walii godhaadhaa. Warreen gartee kaakumaa jirtanis baga jiraattan dhiyaadhaa. United Arab Emirates eessa ka jirtan nu hima. Hogguu gartee gaamana keessatti magaalaa teessanii fi biyya teessan waliin barreessa akkasitti gartee nama ifa akka ta'u. Tolega
Durarratti guyyaa irraan tanaa kana magaalota Yurooppii keessatti keessaafuu biyya akka United Kingdom magaalaa isaanii London keessatti hiriira garagaraatu gaggeeffamaa jira. Hiriirri kun gartee maqaa Patriots takkaa gartee sabboontoota biyyaa jedhamee gartee kan beekamu. Akkasuma sanitti gaasanii wal qabatee guyyaa irraan tanaa mootummaan biyya UKdha takkaa'u United Kingdom baqattoota heeraan ala biyya teenya seenan akkaataa daddafnee itti biyya teenya keessaa baafu san irratti faxinaan hojjechuudhaaf qophiidha yaada jedhan ibsa godhaniiti jiran. Akkasuma sanitti mootummaan Ameerikaatii fi warri Chaayinaadhaa marii torbaan dabre kana gaggeessaa turan san irratti akka isaan lameen jidduu waliigaltee takkallee akka hin turin irraa haasoneeti ture. Garuu guyyaa irraan tanaa mootummaan Chaayinaadhaa akka jechaa jirtutti mariin pirezidantii Ameerikaatii fi pirezidantii Chaayinaa gidduutti gaggeeffamte san eegalli mariidhaatii takkaa'u immoo waliigaltee takkallee odoo hin jirre isaan kun walgahii gaggeessanii takkaa'u walgahii fuulduraatiif karaa tolfachuudhaaf jecha marii godhanii jechaa jiranii. Wanni kanaa tuni amma dura takkaa taatee hin beektu garuu immoo waan haaree wanni isaan himaa jiran maal jechuu akka barbaadan isiniif irraa hima jechuudha. Akkasuma sanitti mootummaan Iraan gara isaaniitiin gara waraanaatiinis ibsa adda addaa baasaati jiran. Gara waraanaatiin inumaatu ummata isaanii akka lola as deemuuf qopheessaa jiranitti waraanninis akkasumatti gaa TVleen biyyaatis ummata biyyaa akkaataa meeshaa waraanaa takkaa'u qawwee itti fayyadamuu danda'an TV irraa garsiisaati jiran. Gara kaaniin oduun ammaan tana bahaa jirtu akka jettutti mootummaan Israa'elii fi Ameerikaadhaa yeroo gabaabduu keessatti torbaan ammaas deemu kana torbaan borurraa eegalu kana keessatti yeroo gabaabduu keessatti Iraan haleeluudhaaf ta'anii jaaniitii odeessaa jiran. Miidiyaaleen warra Israa'el jechuudha. Channel 12 fi Channel 14tu oduu akkanaa tana dhiheessaa jira jaaniitii odeessaa jiran. Akkasuma sanitti pirezidantiin Ameerikaatis reefuun tana mootummaa Iraan tana irra deebi'ee haareetti dinniina jajjabaa yoo isaan akkuma gartee amma duraatti marii malee waliigaltee takkallee kan goone taate yeroo gabaabduu keessatti lolatti cigargaluu deemna jechuudhaan dubbachaati jira jaaniiti gaa miidiyaaleen irraa odeessaa jiran. Oduulee tanaa fi oduulee biraatis gurguddoo isiniif hin qaba. Akkasuma sanitti warra gartee Taayiwaan taniin gartee haleellee isinii irraa himaa ture pirezidantiin Ameerikaadhaa biyya Taayiwaan san irra deebi'uudhaan if eeggannaa akka godhanii fi akkasuma sanitti gartee isaan kun biyya nuti biyya kophaadhaati jedhanii akka hin falmannirraa isaan kana akeekachiisuun san ni yaadatam. Garuu arraan tana dura deeman biyya Taayiwaan ibsa gartee takkaa'u deebii pirezidantii Ameerikaatiif godheeti jira jaaneeti gaa odeessaa jiran. Akkasumatti gaa wanta takkaas ta'e gartee isin ijaan arguu qabdan jee yaadu isin garsiisaa guutumatti itti dhiyaaddaadhaa isin hin jennu. Yeroon oduu isinii himu garuu isinis gartee harka keessaniin taaptaa godhuu hin dhiisinaa, koppiliin godhuu hin dhiisinaa. Tiktaakiin algoritimiin kun haalaan akka dadhabaa ta'e ni beektanii. Akka gartee akka baranitti akkaawuntii nurratti hin miine takkaa'u hin cufneef jecha harka keessanii taaptaa godhuu hin dhiisina. Durarratti mootummaan United Kingdom akka jechaa jirtutti baqattoota heeraan ala biyya teenya seenan takkaa'u gaa warreen biyya teenya keessa dhufanii mirga isaanii falmachuudhaaf assaayilama gaafachaa jiran kan ilaarraan tanaa warra assaayilamas hin harkatin takkaa'u immoo piroosesarra jiran qabnee biyya teenya keessaa bikka irraa dhufanitti deebisuudhaaf qophiidhaa jechaa jiran. Hojii tan yeroo hojjennu daddaffiidhaan yoo gaggeessine akkasuma sanitti rakkoolee biyya teenya keessatti deemaa jirtu furmaatanii taatii jaaniiti gaa dubbachaa jiran. Kanuma wajji wal qabatee guyyaa irraan tanaa magaalaa London keessatti ummanni biyyattiidhaa warreen gaa maqaa Patriot takkaa'u sabboontoota biyyaa ja'amaniin hiriira bal'aa gaggeessaniiti jiran. Akka odeessaa jiranitti hiriira kanarratti
nama kumaatamaan lakkaa'amu yoo xiqqaate 200 fa'aa ni ta'an jaanitti odeessaa jiran. Jarreen kuni warra hojii isaanii gaa yeroo gabaabduu keessatti mootummaa tana dura dhaabbachuudhaan akkasuma sanitti mootummaan garee leebariidhaa waan immigireeshinaa irratti waan hojjechaa jiran galmaan hin geenye tanaafuu nuti garee biraa filachuudha qabna takkaa immoo warreen mootummaa tana gaggeessaa jiran aangoorraa if kaasuu qaban takkaa riizaayinii godhuu qaban jaaniiti odeessaa jiranii jaaniiti gaa miidiyaaleen addunyaadhaa warra kana gartee viidiyoolee isaanii guyyaa kana olii gad oofaa jiranii jechuudha. Duuba immigireeshinuma kanarratti waan immigireeshina Ameerikaa irrattis gartee ta'e takka isiniin garsiisa. Torbaanuma kana keessa akka gartee miidiyaaleen jechaa jiranitti namtittiin na duuba gartan tuni jiraattu Ameerikaadhaati namtittiin tuni nama giriin kaardii qabu biyya tana keessatti nama gartee heeraan biyya tana keessa jiru jechuudha. Isii vakeeshinaaf biyya biraa deemtee asitti gaa deebuu jirtu mootummaan Ameerikaadhaa isii tana qabdee akkasitti asirraa gara dhuftetti gartee akka deebisuudhaaf deeman inumaatu Ameerikaa akkan seenne isii dhorkuu isaanii miidiyaaleen gabaasaati jiran. Namtittiin tuni nama giriin kaardii qabu nama gartee faamilii isiitii wajjin vakeeshina deemte asitti gartee akkan deebine hangoodhan kuni isiin tuni heera cabsiteetii miti akkanumatti gartee warreen immigireeshinaa akka gartee isiin asin seenne godhuu isaaniiti jaaniiti odeessaa jiran. Kana gartee amma durallee irra deddeebineeti isinii himaa turre warreen giriin kaardii qabdan biyya tana keessaa yeroodhaaf akkan baane jennee gartee asirratti irra deddeebineeti isinii himaa turre. Maaliif namni gartee ani giriin kaardiin qaba heeraanin as jira deemee deebi'uun hin danda'a jeeti deema. Hogguu kana keessa akkuma gartee namtittiin aduuba gartan tanatti warreen immigireeshinaa kuni ifiifi waa murteessan namni tokko akka garteeti biyya tanan seenne si godhuu ni danda'a. Kanarratti gartee heerri achitti akka seenuu qabda jedhee dirqamaan sinoo tokkollee nuu hin jiru. Maaliif warreen immigireeshinaa dandeettii addaatii harkaa qaban kana gartee irra deddeebinee haasofneeti jirra kunoo akkanatti gartee nama dhoorkaa jiran jechuudha. Tanaas gartee quba qabaadha. Dubaga eegi gartee guyyaa haleedhaa pirezidantiin Ameerikaadhaa biyya Chaayinaa dhaqee achirraa as deebi'e booda mootummaa Taayiwaan tan duraan biyya Chaayinaadhaa turte achi booda gartee gaa isiin tuni amma aayilaandii xiqqoo takka aayilaandii tana sababa gartee walgahii pirezidantii biyya Chaayinaatii wajjin godhee pirezidantiin biyya Chaayinaadhaa Ameerikaa waa'ee Taayiwaan kanatti gartee if duuba deebuu qabdan qofa odoon taane harka keessan keessaa baafachuudha qabdanii yoo isin keessaa kan baafanne taate nuuf isin gidduun karaa lolaatti gartee achi gargaluudhaaf teenyaa ji'ee pirezidantiin Chaayinaadhaa suduudhaan pirezidantii Ameerikaadhaa akeekachiise san irraa haasawaati ture. Dubagaa pirezidantiin Ameerikaadhaa kanuma ilaalchisee guyyaa kaleedhaatis Taayiwaan waan gartee ammaan tana godhaa jirtuu fi if eeggannaa cimaa akka gootu keessaafuu waan Chaayinaan barbaaddu wajjin wal qabatee akkasumatti gaa karaa gartee Chaayinaa jalaa as bahuu irratti gartee humaata akkallee akka jijjiirre jedhee yaada isaa ibseeti ture. Yaaduma kana ilaalchisee guyyaarraan tanaa dura deeman biyya Taayiwaan takkaa'oo aayilaandii Taayiwaan kuni inninis karaa miidiyaatiin deebii pirezidantii Ameerikaatiif godheeti jira. Akka gartee inni jechaa jirutti Taayiwaan jechuun biyya kophaadhaati. Hiree teenyaa fi murtii biyya teenyaa nuutu murteeffata malee nam tokkollee nu tana nuuf murteessuus hin danda'u. Nu gargaaranis nu gargaaruu baatanis wanni nuti gartee barbaannu ifii teenyaaf godhanna yaada jiru pirezidantiin biyya Taayiwaan ibsa isaa godheeti jira.
Dubbiin tuni achitti hin dhaabbatu inumaatu guyyaa kaleedhaa pirezidantiin Ameerikaadhaa akka miidiyaa wajjin ibsa godhaa turetti inumaatu Taiwan tun yeroo gabaabduu keessatti waan harka Chaayinaa galuuf teessu jecha yoo gartee kaampaanoonni biyya Taiwan keessaafuu kaampaanoonni gartee kompiitar chipsii tolchan hundi isaaniitu karaa Ameerikaadhaa yoo galan silaa gaariidha. Isaaniifis gaariidha, Ameerikaafis gaariidha yaada jiru pirezidantiin Ameerikaadhaa dubbatee ture. Okay? Dubagaa kanarratti warreen Taiwan haalaan akka aara qaban inumaatu mootummaan Ameerikaadhaatii fi pirezidantiin Ameerikaadhaa nu eeguu dhiisee kaampaanoota keenya qofa gartee achi keessaa baasanii karaa Ameerikaadhaa galchuu barbaadanii yaada jaan irraa odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Na dhagee jirta warri mana keessa jirtanii yaada isiniin jenna. Egaa harka keessanii taaptaa godhuun dhiisinaa, koppiliin godhuun dhiisinaa, sheer godhaadhaa. Ergaa warreen gartee obboleeyyan keenya bika biraa jiranitti. Waalaikum salaam warri ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa. Dhiyaadhaa warri ammaa dhufaa jirtan hundi keessanuu. Okay. Dubagaa oduuleen Ameerikaa keessaa bahaa jirtu tuni akka jettutti pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump eega mootummaa Chaayinaatii wajjin marii godhee as deebi'e booda yaaddoleen garagaraa isa qabattee jirti jaaniitii odeessaa jiran. Keessaafuu amata dabre yeroo akkanaa yeroo Ameerikaadhaa fi Chaayinaan karaa ikoonomii irratti gartee wal lolaa turan san teerifii adda addaa walirra kaayanii inumaatu Ameerikaan haalaan akka jabduu taate akka ammallee Chaayinaa tana karaa teerifii qofa odoon taane saanshinii adda addaa irra kaayuu dandeessutti olaantummaa jabduun itti mul'attee turte. Garuu moo ammaan tana eega Chaayinaa dhaqee marii godhee as deebi'e booda keessaafuu amata kana keessaa fi amata dhufu keessatti rakkoolee jajjabduutu pirezidantii Ameerikaadhaa qunnamuudhaaf ta'a jedhaniiti odeessaa jiran. Kanarratti mariin inni pirezidantii biyya Chaayinaatti wajjin godhaa ture san akka inni barbaadutti waan galma hin ga'iniif jecha ikoonomiinis rakkoo keessa waan galtee jirtuuf jecha lolli ammaan tana Iiraan jidduutti gaggeeffamaa jiru kunis Ameerikaa akkaataa isiin itti barbaadutti gartee waan gargaaraan jirreef jijjiiramni hamaan biyya keessattis keessaafuu karaa ikoonomiitii fi karaa poolitikaatiinis rakkoon adda addaa waan pirezidantii qabachuudhaaf teessuuf jecha rakkoolee hamtuutu pirezidantii Ameerikaatii fi inumaatu adiministireeshina isaa kanarratti as deemaa jira jaaniiti odeessaa jiran. So, akkuma gartee egaa miidiyaaleen gartee ammaan tana marii san keessa gabbuudhaan irraa hubatanii fi walgahii san irratti waan isaan irra walii galan keessattuu gartee karaa ikoonomiitiin takka ammoo furmaata poolitikaa addunyaatii fi hariiroo isaan lameen jidduu irratti gartee waan adda addaa jala deemuudhaan eegalaalan booda walii galtee takkailleenuu akka hin jirre hubannoon isaanii galma geessee jirti jechuudha. Na dhagaa jirtanii mi? Dubagaa akkuma na duuba gartan kanatti baatii dabartee tana durarratti inumaa durarratti dooniin takaa'uu markabni lolaa Ameerikaadhaa USS Gerald Fordin Hormuz irraa takaa'uu naannoo jiddugaleessa bahaatirraa karaa Ameerikaadhaa deebuuf deemaa jeetitiin isinii himaa ture oduu san ni yaadattan jeetiin abdadha. Akkuma gartee na duuba gartanitti kunoo guyyaa irraan tanaa USSR'n karaa Ameerikaadhaa galuusaa miidiyaaleen gabaasaatii jiran. Inumaatu eega hujii irratti bobbahee
marsaatana amata tokko ol yoo xiqqaate guyyaa 300 bikka adda addaatti hojiirra waan tureef jecha amma immoo gara Ameerikaadhaa as deebi'ee asitti meenteenaansii qaama isaatii fi akkasuma sanitti meeshaalee waraanaatii fi guutumatti gartee waan godhamuu qabuuf jecha gara Ameerikaadhaatti as deebi'ee jira jaanitti odeessaa jiran. Keessaafuu yeroo dabarte keessatti dooniin tuni jiddu galeessa bahaa irratti gaa bikka adda addaatti gartee lola Iiraan hojii gaggeessaa turte kanarratti dura deeminsaan irratti hirmaachaa turan akkasuma sanitti gaa waraanni Iiraan illeen bikka adda addaatti gartee karaa misaayilotaa fi diroonnaniin illee haleeluudhaaf irra tattaafatanii turan. Sanillee firaa dhorkuudhaaf yeroo takka inni nuu dhawamee ture jaanii irraa odeessuun ni yaadatama. San qofallee odoon taane dhawamuu san takkaa gartee haleellaa isarra geesseef jecha deemee karaa Yuurooppiidhaa achitti tolchanii hojiirra deebisan jaaniiti odeessaa turan. Duba gaa ammaan tana deemee Ameerikaa dhufeeti jira jaaniiti gaa odeessaa jiranii jechuudha. Okay? So marii Ameerikaadhaa fi Chaayinaa gidduutti gaggeeffamaa turte tan gartee irra deddeebinee haasawaa jirru tana keessatti guyyaa irraan tanaa mootummaan Chaayinaadhaa akkuma gartee na duba gartan kanatti ganama kana mariin pirezidantii Ameerikaatii fi Chaayinaa gidduutti gaggeeffamaa turte san eegalliidhaa jaaniiti gartee ibsa godhanii jiran. Akkana jechuun isaanii odoo mariin tuni hin dhufin dura wanni isaan gatta'anii mari'atanii takkaa'ummoo leevila ministeeraa irratti itti walii galanii akkasitti booddee gaa pirezidaantonni silaa dhufanii walii mallatteessan san tan godhatamte hin turre. Inumaatuu mariin tuni akka duraan ja'anii odeessan sana odoon taane akka gartee waliin mari'achuu danda'an irratti inumaa rakkoo isaan jidduu jirtu. Saniif furmaata godhanii marii jalqabuudha jaaniiti gartee dubbachaa jiran. I think akkaan gartee amma isinitti himaa jiru kun yoo isin galee taate jechuun isaanii nuti haala hamaarra turre takkaa'u gartee haala marii goonu odoon taane hariiroo badduurra turre hariiroo badduu sanirraa dura dursoo pirezidaantonni wal dura dhufanii akkasitti ifii isaaniitiif nagee eega buusan booda marii irratti gartee marii godhuu irratti jalqabaa jechuu isaaniiti. Okay? Kun egaa yeroo biraatirraa yeroo dippiloomaatonni adda addaa akkanatti gartee walitti dhufan kanarraa waan addaati jechuudha. Keessaafuu pirezidantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'ee gartee anaa fi Xi Jinpingiin nama hedduu waliin hojjechuu danda'u wal qabanyaa je'ee faaruu inni godhaa tureef san keessatti amma immoo akka gartee warri Chaayinaadhaa jechaa jiranitti pirezidantiin Ameerikaatii fi isaan gidduu hariiroon jabduun san akkan turre inumaatu akka gartee xiqqoo malee diinaatti wallaalaa turan sababa karaa ikonoomii irratti akkasumatti gaa lola gartee ammaan tana giddu galeessa bahaa qofa odoon taane lola gartee isaan keessaafuu Ameerikaan fuuldura kana gaggeessuudhaaf deemtaniin isin jechaa ture kan naannoo Eeshiyaatti gartee keessaafuu Strait of Malacca irratti waan godhamaa jiru irratti. So tana gartee yeroo adda addaa irraa haasofneeti jirra furmaanni siidaa waan as deemu kana keessatti haalaan sodaachisaadha jechuudha. Okay. Duba gaa tanaatanii gidduutti oduulee takka takkataniin isin garsiisutu jira waan takka gartee ta'e isinilleen irraa hubachuu qabdan. Giraafiin na duuba gartan kuni giraafii ajaa'ibaati. Akka gartee mul'achaa jirutti warreen sooshaal miidiyaa gubbaa irratti balaaleeffannaa adda addaa barreessuudhaan akkasuma sanitti balaaleeffannaan kuni hariiroo biyyattiidhaa poolitikaa biyyattiidhaatis ni ta'a akkasuma san lola jiddu galeessa bahaa kana lola Izraa'elii fi warra Falastiinis ni ta'a waanuma gartee ammaan tana addunyaa irratti gaggeeffamaa jiru kanarratti mootummaan asirratti gartee mootummoonni asirra gartan kun hundinuu nama dila kana hunda nama gartee asii gartan kana mana hidhaatti guuraati jiran. Akkana jechuun isaanii
dura dursoo gartee akkuma tartiiba gartanitti biyya Ingiliz keessatti yoo xiqqaate nama 12,000 oliitutu sababa yaada isaanii sooshaal miidiyaa irratti maxxansaniin mana hidhaa jira. Akkasuma sanitti gaa United Kingdom booda Belarus nama 6,000 oliitutu mana hidhaadhaa jira. Itti aansuudhaan biyya Jarmanii nama 3,500 oliitu mana hidhaa keessa jira. Akkasumatti Chaayinaadha boodarra kunoo United States keessatti nama 50 jaaniitii odeessaa jiran. Dhugumatti wanni gartee ammaan tana addunyaa irratti gaggeeffamaa jirtu kuni keessaafuu biyyootan dhihaa kuni biyyi akka United Kingdom irraa France akkasumatti America illeen warreen yeroo dheertuudhaaf freedom of speech fi akkasuma sanitti gaa freedom of expression isaan biratti akka gaggeeffamu dura dhaabbannee gaggeessina akka san qofallee odoon taane biyyi teenya demokraasiidha jaanii gartee warreen dhaadatan kuni akka gartee namni hogguu yaada isaa dhiheessu yaada isaatiif jecha akkanatti mana hidhaatti gartee nama dila kana guuruun isaanii haaluma lafarratti gartee jijjiiramaa jiru. Inuma gartee hogguu laaltan ana as keessa gartee biyya Afrikaadhaa barbaadeetiin dhabe. Afrikaa keessatti namni gartee akkuma fedhetti akkaawuntii isaarra barreessee nagaan jira moo dhiiroo warri gartee giraafii kana dalage biyyootan Afrikaa kana ni irraanfatanii moo ana qofa mee isinoo kam jettan warri mana keessa jirtan. Anis akkasumatti Afrikaa Itoophiyaa illee keessa barbaadeetiin dhabe. Itoophiyaa qofaa miti biyya hedduudha silaa gartee keessa barbaadeetiin dhabe takka illee nuu hin jirtu. Rawaandaanis warra gartee sagalee uummataa hacuucuudhaan beekame. Rawaandaanis Ugaandaanis Itoophiyaa qofaa miti. Soomaaliyaanis akkasuma. Soomaaliyaan illeen Ijjipti illeen garuu gartee egaa biyyootan addunyaa kana jaanii biyyootan Afrikaadhaa tokkollee keessan keenye waanuma ajaa'ibaati dhugatti. Isiinis keessan jirtu. Dhugatti isiinis keessan jirtu. Egaa biyya Awurooppaa qofa yoo jette Siiriyaan Awurooppaa keessan jirtu. Indiyaan Awurooppaa keessa jirtu akkasuma sanitti gartee jara kaanoo Taayilaand Awurooppaa keessa jirtu. Belarus illee gartee xiqqoo malee Eeshiyaadha. Yaa waanuma ajaa'ibaatu deemaa jira dhugatti. Tolega, oduutti aantutti achi dabarraa guyyaa kana itti gaafatamaa waraana Pakistan. Asiim Munir takka gartee Chief Asiim Munir Hajaaniin kuma na duuba gartan kanatti ibsa bal'aa godheeti jira akka gartee gaa ibsa isaa kanatti keessaafuu hariiroo Pakistaanii fi Suudi Arabiyaa jidduu jirtu irratti yaada babal'aa tokko dubbatee jira. Akka inni jechaa jirutti nuti biyya Suudi Arabiyaadhaa biyya masgiidota gartee addunyaa irratti takkaa gartee amantii Islaamaa biratti haalaan kabajamu masgiidota lameen biyyi gartee if keessaa qabdu Suudi Arabiyaa nuti dhiiga keenyallee taatu ganneenne eeguudhaaf qophiidha. Inumaatu hariiroon nuti Suudi Arabiyaadhaa hojii qabnu hariiroo ummata Islaamaa hunda bikka buunee gaggeessinu taatee mul'achuu qabdi je'ee gartee yaadota adda addaa warreen gaa waraanota taa'ee isa dhageeffatuu fi dippiloomaatotaaf ibsa godheeti jira. Akkuma yaadatanitti mootummaan Suudi Arabiyaatii fi Pakistan hariiroo waraanaa waliin godhanii ammaan tana mootummaan Pakistan waraanan isaanii eerfoorsiilee biyya Suudi Arabiyaa keessa naqanii achirraa xayyaaronni lolaa hundinuu gartee Suudi Arabiyaa eeguudhaaf qophiidha jaaniitii odeessaa jiran.
gara kaaniin akkuma gartee amma dura irraa haasofnetti hariiroon tuni rakkoolee amma fuuldura as deemuudhaaf deemtu tan naannoo jiddugaleessa bahaa kanatti lafa waraanaa gootee jijjiiruudhaaf teessu tan mootummaan Israa'el akka dura deeminsaatiin lafa saaminsa biyya hedduu irratti gaggeessaa jirtu kana dura dhaabbachuudhaaf jecha biyyoottan hedduun hariiroo akka godhatanii jiran isinii himeetiin jira. Akka gartee arraan tana asii Muniir jechaa jirutti dhugumatti gartee wanni as deemaa jirtu tuni haalaan akka nama sodaachiftu qofa odoon taane dura dhaabbannee dhiiga keenya ganneenee furmaataaf takkaa'uu gartee mirga Suudi Arabiyaadhaatii fi mirga masgiidota lameen kanaa keessaafuu gartee amantii Islaamaa biratti waan haalaan guddaa taateef jecha inumaatu gartee nuti kanarratti hojjechuudhaaf qophii taanee jirraa jeetigaa dubbachaa ture jechuudha. Dubagaa dubbiin tuni achitti dhaabbachuudhaaf hin deemtu keessaafuu guyyaa arraan tanaatillee irra deebi'ee ministeerri haajaa alaa biyya Iiraan akka gartee miidiyaaleedhaaf ibsa godhaa jirutti yeroo tanatti biyyoottan akka foreign ministera biyya Raashaatii fi kan biyya Chaayinaatii wajjinis bilbilaan marii godhuudhaan haalaata yeroon tuni keessa jirtuu fi dippiloomaatiklii gartee bikka akkam akka ga'anii jiran sanirratti gartee dubbateeti jira. Kana keessatti mootummaan Ameerikaadhaa wanni gartee isii takkaa'u marii ammaan tana galma ga'uu dhoorke takka guddoon nuti Ameerikaa hin amannu. Akkasuma san Ameerikaanis nun amananii tanaafuu gartee warreen nu jidduu jiru biyyoottan akka Paakistaanii fi Chaayinaanis garee biyyoottan biraatis furmaata kana gartee irratti akka hojjechaa jiran ni amanna. Garuummoo dhaamsi keenya guddaan lolli fuuldura akka nurratti hin kaane. Kanarratti gartee duraanuu waliigaltee odoo qabnuuti lolli kun nurra ka'e jechuudhaani ibsa isaa kana godhee jira. Achittillee odoo hin dhaabbatiin inumaatu akka gartee miidiyaaleen gabaasaa jiranitti mootummaan Iiraan mootummaa Ameerikaadhaa Jeneevitti akka mana heeraatti takkaa'ugaa mana heeraatti dhiyeessaa jiran keessaafuu lola amata waliigaltee amata bara 1985 irratti walii mallatteessan san Ameerikaan diidee lola Iiraan irra banuu kanarratti warri Iiraan mana seeraatti Ameerikaa gaafachaatii jiran. Kana keessaa akka gartee warri Iiraan jechaa jiranitti Ameerikaan hariiroo duraan qabnu san keessaafuu gartee lola isin irratti hin bannu jedhanii tan amma dura nu wajji walii galan san diiganii lola waan nurra bananiif jecha inumaatu badii isaan nurra balleessan karaa gumaatiin nu kafaluu qabanii jedhaniiti dubbachaa jiran. Kanarratti gartee itti da'uudhaan ministeertichi haajaa alaa biyya Iiraan akka jeetti nuti Ameerikaa irraa horii arkanne jenneetii miti hogguu gartee akkanatti mana seeraatti isaan dhiyeessinu. Wanni nuti godhaa jirru heera addunyaadhaati guutu jirra. Kanaaf ammoo badii isaan nurra dalagan kana duraanuu waan gartee heeraan tolfamee jiru takka waan cabsaniif jecha addunyaan guutuun akka nu beektu barbaannaa jechuudhaani deebii godhee jira jechuudha. Dubagaa kana ilaalchisee pirezidantiin Ameerikaadhaa akkuma garteen duba gartan kanatti arraantanaas irra deebi'uudhaan mootummaa Iiraan akeekachiiseetii jira. Akkuma gartee durarratti isinii hime mootummaan Iiraan pirezidantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'uudhaan waan kana jechaa jira. Ni yaadattan yoo xiqqaatte gartee baatii takkaa fi cinaa yoo Iiraan diiliin hojiin goone nuti lola gallaa yoo Iiraan diiliin hojiin goone akka gartee isaan hulii booda hin jiraannetti dhabamsiifnaa jechuudhaan dudubbachaa jira. Inumaatu arraan tana yaaduma san irra deebi'ee dubbachaa jira. Akka inni jechaa jirutti mootummaan Iiraan yoo yeroo gabaabduu keessatti diiliin hojii hin goone taate nuti lola hamaa kan isaan kana sossoosu irra banuudhaaf qophiidha yaadajuu haasawaa jira jechuudha. Irra deebi'uudhaan
ministeerri hajaalaa biyya Iiraan akka gartee reefuun tana jechaa jirutti yaada kanarratti Ameerikaan baatii afran tana qofa odoon taane amma duraas akkanuma nu sodaachisaa turanii wanni isaan haareetti gartee fidan takkallee nu hin jirtu yaadachuu dubbatee jira isiniin jechuudhaaf. Dhiyaadha warri amma dhufaa jirtan hundi keessanuu harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaa sheer walii godhaadha. Egaa oduu himaa jirraa salaamtaa teessanis akka nu geessee abdiidha akkasumatti salaamtaa teenya isinaadha qabdu isiniin jenna. Dhiyaadha harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaa sheer godhaa. Warreen karaa YouTube'iitiin amma dura nu dhaqabinis YouTube'is dhaqaatiiti subscribe godhaadha gara Facebook'itiinis barruudhaan kana nu gartanii. Egaa akkasumatti karaa asirrattis isin hundinuu gartee warreen amma dura follow nu godhinis akka follow nu godhan itti himaadha walii daddabarsaa isiniin jenna. Okay, wanta takka isin garsiisetiin akkasitti gaa oduu itti aantutti achi dabarra. Dursoo akkuma gartee na duuba gartanitti wanni gartan kun hundinuu dooniilee gaazaati. Dooniilee gaazaa tan gartee Hormuz keessa ammallee dhaabbachuu jirtu. Dooniileen tuni hayyama biyya Iiraan malee dabruu hin dandeessu. Irra hedduun isaanii yoo xiqqaate baatii lamafaadhaaf as keessa dhaabbachuu jiran. Cinaan immoo baatii sadiifaa gahaniiti jiran. Warreen lola dura dhaabbatee fi achi booda gartee dhaabbachaa jiran jechuudha. Akkasuma sanatti seeninsaarrattis akkanumatti dhaabbachaa jiran. Wanni nama ajaa'ibsiisu dooniilee 3,000 oliitutu seeninsaa fi beeyinsaarratti walitti qabamee bakka takkatti gartee hafee jira. Kanaaf jecha yeroo gabaabduu keessarraa eegalamee biyyoottan hedduun rakkina gaazaa akkasuma sanitti gaa hamma gartee duraan lafarraa qaban san hunda fixanii amma immoo ikoonomiin isaanii guutuutti dhaabbachuudhaaf teessii jaaniiti odeessaa jiran. Mootummaan Iiraan akka arraan tana jechaa jirtutti gara isaaniitiin furmaata kana godhuudhaaf furmaata gartee gaazoonni kun akka dabru jedhanii bakka isaan karaa isaan qopheessan kan ganama kana ibsaniitu jira. Karaa san qofaan dooniileen akka dabruu dandeessu. Yoo yaadattan guyyaa kalee qofa doonii 30 geessitutu Hormuz keessa dabree ture akka gartee oduuleen bahaa jirtu jettutti dooniileen 30 san waraana Ameerikaatiinis hin tuqamne karaa gartee deemanitti deemaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti gaa ammaan tanas mootummaan Iiraan irra deebi'uudhaan dooniileen waraana takkalleen Hormuz keessa hin seenanii garuu immoo dooniileen meeshaadhaan deemtu ta'isaan hayyama isaanii fudhatte. Seentee akka ba'uu barbaaddu ibsaniiti jiran. Kana qofallee odoo hin taane nagee gartee ikoonomii addunyaa kanaaf jecha gaazoonni biyya takka ammoo biyyootan gartee isaan friendly country jaaniin akka bahuu danda'u ibsaniiti jiranii jechuudha. Okay? Dubagaa tana keessatti gartee egaa footoolee takka isiniin garsiisan isiniin jee akkuma gartanitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa hogguu gartee biyya Chaayinaadhaa dhiisee deemu guyyaa kaleedhaa jechuudha. Gaggeessaa isaatiif nam tokkollee nuu gad hin geessine. Nam tokkollee nuu gartee ministeeronni takka ugaa warreen olaantoonni mootummaa Chaayinaadhaa gad hin geessine. Akkuma gartee duuba gartan kanatti kophaa isaa makiinaan bikka kanatti isa buuftee toora kanatti gartee bikka dhumaa kanarratti makiinaa isa buufteeti makiinaarraa bu'ee gartee akkasitti xayyaara isaa horaa jira. Yeroo hedduu bikka kana gartee ilaa hanqa inni xayyaara horuu warreen silaa isa gaggeessu jechuudha. Ministeerota ta'uu warreen gaa itti aanaa mootummaa ta'anii namummaan jajjabaan gartee akkanatti as dhufeeti silaa gartee akkasitti ilaa xayyaara isa horisan. Sani hundi keessanuu agartanii beeytanii ni beeytan jechuudha. Yeroo biraanii agartan yeroo gartee gaa warreen
pirezidaantootaa fi piraayim ministeeronni biyyoottan adda addaa wal gaggeessan. Okay? So akkumaan durarratti isinii hime yeroo simatamuu olaantoonni gartee qondaalonni olaanaan biyya Chaayinaadha isan hin simanneen isiniin jee akkasuma sanitti garuu immoo ammaan tana hogguu gartee halee hogguu gartee xayyaara horuudhaaf deemaa jiru kophaasaati. Jarreen kun egaa silaa'uu gartee warra securityidhaati kun protokoola egaa warri gartee as jiru kun hundinuu gartee security isaati. Duba gaa kun hundinuu waan isin garsiisu gabaabinatti hammam takka Chaayinaadhaa fi Ameerikaan karaa gartee hariiroo irratti politikatti akkasuma san waan ammaan tana addunyaa irratti gartee gaggeeffamaa jiru irratti adda fagoo akka jiran. Kana gartee kan miidiyaan irra deddeebi'ee isinii himu odoon taane egaa miidiyaa alatti gartee waan mul'atu kun. Okay? Ifaami waan isinii himaa jiru kun. Waan hundarra gartee hogguu laaltan waan miidiyaaleen dudubbatan qofa odoon taane waan miidiyaan namaan himneetu jira. Waan gartee ijaan agartee gaa muuxannoo horachuutu sirra jira, muuxannoo qabaachuu sirra jira, waan akkanaa tana gartee ijaan arguudhaaf waan akkanaa tana gartee hogguu laalte hammam takka isaan kun wal cinaa dhaabbatanii harka wal fuudhanii footoo waliin haa ka'anii malee garuu garaagarummaa hamtu isaan jidduu jirtu. Garaagarummaan akkanaatuni tan yeroo gabaabduu keessatti furmaata harkattuu miti. Keessaafuu akka gartee duraan miidiyaaleen dubbachaa turanitti mootummaan Ameerikaadhaa olaantummaa isiidhaatiin takkaa'uu marii gartee pirezidaantii Chaayinaatii wajjin godhan tanarratti akka injifannoodhaan galuudhaaf ta'an akka inumaatu gartee wanni walgahiin tuni high stake jedhanii gartee ol kaasanii dubbatan sanii achi ta'uu isiidhaa daran inumaatu waa takkaan walgahii takkaan malee marii takkaan malee takkaa'uu gartee waliigaltee takkaan maleedha adda bahanii jechuudha. Okay? Oduu takka taniin isin garsiisuu barbaadeetu jira. Okay. Tana boodaratti itti deebina. Guyyaa haleedhaa naannoo Libanaan keessatti akkasuma sanitti Iraaq keessattis waraanni Ameerikaadhaatii fi waraanni Izraa'el dursoo giddu galeessa bahaa kana keessatti waa sadii jajjabduudhaatu guyyaa haleetiif arra gidduu gaggeeffame. Dursoo Libanaan keessatti waraanni Izraa'el itti gaafatamaa waraana murna waraana Hizbollaadhaa haa ta'e murna gaa waraana isaanii waliigalaa odoon taane murna tokkorraa itti gaafatamaa haa ta'e ajjeesuu isaanii ibsaniiti jiran. Kana gartee miidiyaaleen warra Hizbollaadhaatilleen ifatti dubbataniiti jiran jechuudha. Gara kaaniin mootummaan Izraa'el Gaazaa keessatti itti gaafatamaa takkaa'uu akkasuma sanitti itti gaafatamaa waraana Hamaas haa ta'e tokkos ajjeesuu isaanii dubbataniiti jiran. Gara kaaniin waraanni Ameerikaadhaa ajajaa takkaa'u itti aanaa ajajaa gareelee warra Iraaq keessa jirtuu taniin isinii himaa ture san keessaa nama tokko qabanii karaa Ameerikaadhaa fiduu isaanii miidiyaaleen gabaasaati jiran. Kana keessa gaa warreen kun warra keessaafuu namtichi kan Iraaq keessa qaban nama waraana Ameerikaadhaatii fi inumaa hojjettoota Ameerikaadhaa ni ajjeefna je'ee if dura dubbate. Tanaafuu mana seeraatti dhiyaachuu qabaa jeeti pirezidaantiin Ameerikaadhaa hara isaatiin ibsa godhee jira jechuudha waan kanarratti. Okay. Duba gaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Iraan biyya isaanii keessatti tiivuma biyyaa irratti akkaataa uummanni waraana qawwee itti fayyadamu meeshaalee waraanaa itti dhawan
waan lolli as deemaa jiru kuni lola miilaa ta'eef jecha ummanni isaanii gartee akka qophii godhan TV irratti barsiisaa jiranii jaaniti odeessaa jiran. Wanni kuni TV tokko qofaa miti TVleen biyya Iiraan kan garagara warreen ajajoota waraanaa yaamaniiti gartee istuudiyoo amma namticha kana gartee yoo laaltan istuudiyoo keessatti qawwee dhawaa jira. Akkanatti gartee akkaataa isaan yoo gartee Ameerikaadhaa fi warri Israa'el lola miilaa nurra banan ummanni keenyaas qawweedhaas akkatti dhawan baranii ifii isaaniitiif akka if eeganii fi naannoo isaaniitillee waraana cinaa dhaabbatanii akka eeggatan ja'aniiti beekumsa takkaa gartee barnoota TV irratti kannaafii jiranii ja'aniiti odeessaa jiran. Okay? So, wanni tuni egaa kaleedhaas akkana ture arrallee irra deddeebi'aniiti godhaa jiranii ammaasis gaa ifatti mootummaan warra Israa'elis TVlee isaanii channel 12 fi channel 12 fi channel 14 channelonni lachuutu akka jechaa jiranitti lolli marsaa itti aantu tuni yeroo gabaabduu keessatti inumaatu torbaan as deemu kana keessatti ni eegalamaa jaaniiti odeessaa jiran. Kana waraanni Israa'elis akka gartee qophii godhaa jiran irra deddeebi'anii dubbachaa jiran. Ameerikaanis karaa gartee miidiyaalee garaagaraatiin akka lolaaf qophaa'aa jiran dubbachaatii jiran jechuudha. Garuu immoo mootummaan Iiraanis yaada lama dhiheessaatii jiran gara tokkoon inumaa reefuun tana ministeerri haajaa alaa akka jechaa jirutti nuti Ameerikaa wajjin marii godhuudhaaf takkaa gartee marii amma irra jiru kanarratti Ameerikaan akka marii godhuu barbaaddu karaa warra Paakistaaniin dhaamsi isaanii nu qunnamee jira jeeti dubbachaa jira. Garuu immoo ummanni Iiraanis lolaaf akka qophaa'aa jiran irra deddeebi'aniiti dubbachaa jiran. So yeroo hedduu gartee hoggaa lola godhan kana namni hedduun marii irratti xiyyeeffata. Garuu immoo oduma mariin tun jirtuuti Ameerikaa fi warri Israa'el lola gartee gaggeessaa jiranii kana akka gartee nam tokkottu shakkii hin taane hubaddaadhaa isiniin jechuuf. Dubagaa breaking newsiin dagataniin isinii himu gareelee hamdalaa tajaaniin taniin amma dura isinii himaa ture garee warra Iiraan tan gartee kompiitarootaa fi sistemoota haaggootee waan waraana Ameerikaatii fi waraana Israa'elii fi kana hunda gartee gannaqaa jirtu. Ni yaadattaniimi amma dura isinii himaatiin ture warri gartee waan sin yaadattanii yoo mana keessa jiraattan mee mallattoo naa godhaadhaa. Gareeleen tuni akkanatti waraana Ameerikaadhaa kan giddugaleessa bahaatii lola gaggeessaa jiraniis guututti maqaalee isaaniitii fi eessa akka galanii fi information isaanii gannaqaa turan waraanota Israa'elis inumaan mootummoota isaaniitillee sistema keessa seenanii waa hedduu akka godhaa turan isinii himaatiin ture. Okay, ni yaadattan irra hedduun keessanii guyyaa har'aan tanaa garuu jarri kuni sistema gaazaa kan Ameerikaa keessa jiru. Sistema gaazii steeshinoota gartee Ameerikaa keessa jiru guutuu isaa haa godhaniiti daataa isaa gannaqaa jiran. Yoo gartee isiniif irra deebi'uudhaaf sistema gartee Ameerikaadhaa kan gaaz steeshinoonni hundinuu gartee gaaza hanqamta akka gurguraa fi gaaza hanqamta akka qabaa fi gaaza hanqamta akka gartee rakkoo qabanii yeroo ammaan tanaa kan garsiisu jechuudha. Eessatti gatiin rakisha eessatti qaaliidha eenyu gurguraa jira eenyu gurguruutti hin jirre kana hunda gartee akkuma na duuba gartan kanatti kuni maappii Ameerikaati. Ameerikaa guutuu gartee jarreen kuni sistema san hunda dhaqaniiti haa godhanii daataa isaa karaa gartee black web irratti gannaqaa jiran. Dubagaa wanni gartee ammaan tana isaan dalagaa jiran tuni keessaafuu gartee karaa securitytti waan jirri kuni innaawaa gartee ammallee dhaabamuu hin dandeenye. Namni hedduun jarreen kuni gartee jabeenyi isaanii waan Ameerikaadhaa fi warri Israa'el godhuu danda'anii olii ja'aniiti gartee odeessaa jiran. Gara kaaniin dhaadannoo mootummaan Iiraan dubbachaa jirtu keessaafuu gartee
nuti Amerikaan keessaafuu Amerikaan karaa gaazaatiinis karaa ikoonomiitiinis dadhabbii qabdi jaanii if dura hogguu dubbatan informaationa jarri kuni baasee irratti hundaa'aniiti Ameerikaadhaaf deebii godhaa jiranii jaaniiti dubbachaa jiran. Kana jechuun isaanii maali? Lolli kuni lafarra dheerachuu hin danda'u. Ammaasis Ameerikaanis waan karaa ikoonomiitiif jecha rakkoo hamtuu keessa galaa jirtuuf itti aansuudhaan baatii muraasa boodamas karaa filannoodhaa waan deemaa deemtuuf jecha inumaatu gartee mootummaan Ameerikaadhaan lola kana yeroo dheertuudhaaf gaggeessuuf hin deemtu gabaabsiteeti daftee gartee lola kana keessaa bahuudhaaf mala godhaa jiranii jaaniitii odeessaa jiran. Kana jechuun isaanii maali? Yeroodhaaf lola kana harka jabaadhaan Iiraan tana gartee akka barbaadanitti barbadeessuu ni danda'an yeroodhaaf. Achi booda immoo dhiibbaa gartee haleellaa irra gaggeessan kanaaf jecha mootummaan Iiraan akka gartee daftee Ameerikaa hojii gatteessee diilii gootu takkaa'u wahirratti walii galan jechuu kan barbaadan. Wanni san taatee hojiirra ni ooltiin haalaan rakkisaadha. Keessaafuu gartee hogguu daataa biyyattiidhaa akkana baafattee ilaaltu. Maaliif? Bikka hedduutti gartee gaazni ammaan tana toora qarshii 5tti dhiyaachaati jira. Bikka hedduutti inumaatu averejin Ameerikaa keessatti amma gartee toora qarshanii kana ga'eeti jira. Isteetota gaazni itti qarshii 6 ni jiran, qarshii 7 ni jiran, akkasuma sanitti gartee bikka isteetota gaazni itti qarshii 4 fi saantima 30 numa jiran. Kana keessa haaqaroonni kuni wanni gartee isaan hojjechaa jiran inumaatu gartee akka nama biyya guutuu saaxil baasaa jiru jechuudha. Akkuma gartee na duuba gartanitti maappii guutuu gartee jala deemanii sistama gartee biyyaa gannaqaa jiranii jechuudha. Oduu tanagaa CNNitu dubbate. Okay. So, foto matana rai waa xiqqoo gartee waa isin garsiisuu barbaada. Akkuma gartanitti bikki kuni gartee bikka hiraata pirezidantii Ameerikaatii fi pirezidantiin Chaayinaadhaa itti qopheessan sanii hiraata sanii irratti gaa warreen kaampaanoota gurguddaa addunyaadhaa warri Chaayinaa kunis gartee warra kompiitar chipsii dalagus bikka takka kaayanii warra faayinaansiitis bikka takka kaayanii warra makiinaa tolchus bikka takka kaayanii akkasuma makiinaa keessaas gartee jarreen kuni warra EVdhaati. Makiinaa gartee warra gaa elektiroonikiidha jechuudha. Namtichi kuni gaa ni beeytanii reedduun keessanii Elon Musk jaaniin makiinaa gartee kaampaanii Teslaadha kan nama gartee gaggeessu. Akkasuma sanitti namtichi gartee isaan cinaa kaayan namticha kaampaanii BYDdha itti gaggeessu jechuudha. Kaampaaniin BYDdha gaa yeroo ammaan tana inumaatu gaa addunyaa irratti kaampaanii makiinaa kophaa isiidhaatti namuu ol gurguraa jirtu. Addunyaa irratti. Namni inumaatu gartee akka odeessaa jiranitti kaampaanoonni makiinaa oomishu kan Ameerikaa jiruu fi kan Jaappaan jiru yoo walitti idaaman makiinaa EV qofa gartee makiinaa elektiroonikiidha akka kaampaanii namticha kanaatti gurguraa hin jiranii jaanitti odeessaa jiran. So jarreen kaampaaniin kun ammas gartee kana keessa gaa namni hedduun wanni gartee irraa hubatan takka Elon Muskiin amata 7 dura kaampaaniin BYD tuni nutti dhiyaachuu dhiisiiti walqixan taanuu inumaatu gartee isaan nu dhaqabuudhaaf amata 50 ol irraa fudhataa jeeti haasawaa tokko godhee ture. Isaan kana gartee tuffii qabaachuu isaa gartee kaampaanii tanaaf jechuudha. Garuu odoo gartee amata 7 keessatti kaampaaniin tuni isa dhaqqabdee bira dabartee inumaatu gartee ammaan tana addunyaa irratti akka gartee dura deeminsaatti waa makiinaalee oomishaa jirti. Inumaa gartee makiinaa oomishuu bira dabranii makiinaan isaanii tan bishaan gubbaarrallee deemuu dandeessu. Makiinaa humaa takka illee hin taane gartee yoo
rakkoon takka itti dhufte keessaafuu gartee bishaanis haa taatu galaanaas haa ta'u waanuma fedheewu makiinaa akkasii sanfaa tolchaa jiran. Kan gartee warri gaa Teslaan amma yeroo ammaan tanaa EVCtiifuu baatiriilee BYD irraa bitachuu eegaltee jirti. Gaa hammas takka gartee bira dabraniiti ifuma ammaasis deebi'anii isaanuma kanatti gartee meeshaalee gurguraa jiran. So kunis gartee dandeettii addaati. Kaampaanonni gartee akka BYD kuni inumaa addunyaa guutuu gartee tanaafi gartee biyya Ameerikaa tana akkan seenne dhorkaa jiranii dhiibbaan gartee godhamaati jirti akka kaampaanitti gartee makiinaa as bitanii gurguruudha. Garuu immoo namni dhuunfaadhaa makiinaa tana ammaan tana bitatee naqachuu eegaleeti jira. Namni cinaan Meeksikoo irraa bitatee ol naqata, namni cinaan immoo Kanadaadhaa bitatee ol naqata. Ameerikaa keessa jechuudha. Garaagarummaan taaksii gartee kafaluu sirra jiru kafaltee as keessa akka feetetti ooftaa jechuudha. So tanaas gartee quba gabaaddaadhaa isiniin jechuudhaa fi dhumarratti oduu takka tanii isiniin barbaadu oduu hin xumurranne. Okay. Yes, BYD Seagull makiinaa bishaan irra deemtu. Makiinaa ajaa'ibaati dhugatti. Waa'ee Chaayinaa jette waa'ee maaliif baanta? Taaptaap godha harka keessaniin koppiliin godhaa sheer walii godhaadhaa. Waa'ee Chaayinaa jette moo Oro maal jechuu jirta hoo? Sirreessi waan jechuu jirtu. Bishaan gubbaa deemti leencoo. Dubbii takka malee akkuma gartee karaa deemteetuma bishaan itti seentee makiinaan bishaanumarra siin deemti. Bishaanis makiinaa keessan seenu. Waan ajaa'ibaati bara. Jarri waan ajaa'ibatu ammaasis wanni gartee makiinota BYD kana itti nama ajaa'ibsiisu. Gatiin isaanii hammam takka raakisha. Fakkeenyaaf makiinaan Ameerikaadhaa ta warri gartee EV kuni irra hedduun isaanii gartee qarshii 40,000 irraa eegalti. Ta akkam raakishaa jechuu. Okay? Akkasuma san ta 70,000 isinuma jirti. Doolaara baytanii. BYD'n tuni ta akkam qaaliitu gartee toora gartee qarshii 25,000 ta akkam qaaliidha. Ta qarshii 10,000 tun egaa hedduudha beeka. Doolaara 10,000tti namni bitatu. So gaaroominni BYDdha. Makiinaa gartee akka Teslaatti hojii yoo wal cinaa qabdan. Takka irra raakisha. TikTokii waa ergaa jira taaptaap godha harka keessaniin. Takka irra raakisha. Lamada baatiriin isiidhaa yoo tarata guutame irra karaa dheeraa deemuu dandeessi. Sadaffaan yoo cabxees gartee daddaftee tolfachuu ni dandeessa meeshaan isiidhaa raakisha. So akkasuma sani gaawwanni gartee takka tan gatii raakishaatiin bitte takka jara biraati wajjin yoo wal cinaa qabde amma Teslaa fa'aa yoo wal cinaa qabde Teslaan haalaan qaaliidha akkasuma sanitti meeshaan isiitiis akkasumatti qaaliidha. Kun hundinuu gartee waan Ameerikaa taateef jette qaaliidha malee yoo akka Chaayinaatti halaaltu taate meeshaan Chaayinumarraa dhufti. Garuu oggoo as fidan gartee tirfiirra haatanii waan nama gurguraniif jecha hedduu qaalii ta'uu ni dandeessi jechuudha. Okay? Tole egaa oduu tana gartee amma dura baheetiin isinii himaa ture. Amma immoo kuno arra gartee akka gartanitti NBCnis irraa haasa'utti jira. Akkumaan amma dura isinii himaa turetti lolli ammaan tana Hormuuz keessatti gartee gaggeeffamaa jiru kuni yeroo booda Hormuuz keessaa karaa baha Eeshiyaadhaa takkaa gartee Eastern Asia
karaa gartee Strait of Malakkaatti achi gargaluudhaaf deemaa jeetiin isin himaa ture. Warreen oduu tana yaadatan mana keessatti yoo jiraattan mallattoo naa godhaa. Akkaataa lolli ammaan tana Hormuz keessa deemaa jiru kun kan gartee baatii lamaa oliif deemaa jiru kuni asii lolli kun eegalliidha. As booda gartee gara bahaatti achi jijjiiramuudhaaf deemaan isiniin jechaa ture. Kunoo akka gartee miidiyaan kun odeessaa jirutti inuma rakkoon Hormuz tuni tan Hormuz qoftiinuu gartee akkanatti addunyaa roraasaati jirti. Okay? Amma immoo ijji akka jirtutti Strait of Malakkaatti achi garagalaa jirti. Maaliif Strait of Malakkaa waa hedduutu deema. Meeshaa keessa dabra. Gaazota keessa dabra. Akkasumas meeshaaleen tuni gartee oomisha Chaayinaadhaati irra hedduun isiidha. Kan ammaan tanagaa mootummaan Ameerikaadhaa irra xiyyeeffannaadhaan. Tanaafin isin ija mootummaan Ameerikaadhaa gartee wanni isin godhuu barbaaddu lolli isaan godhuu barbaadan guddaan kan pivot to Asia jedhanii maqaa itti baasan san. Hormuz irra Asiyaadha. Garuu immoo dursoo gaazee Iraan kana muruu barbaadan Chaayinaarraa. Akkumaan isin himaa turetti pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa nuufi Iraan jidduu gartee hariiroo jirtu adda hambisuu hin barbaannu jeen. Gabaabinatti afaan qulqulluudhaan. Okay? Nuufi Iraan jidduu hariiroo daldalaa, hariiroo enerjiitu jira. Akkasuma sana maasis strategically walitti waan dhiyaannuuf jecha hariiroo jabduu waan walitti qabnuuf jecha hariiroo gartee akkanuma dhiifnee biraa deemnuu miti jeeniti kana afaaniin jeen pirezidaantii Ameerikaatiin. Okay? Hogguun akkana isiniin jedhu namni tokko gartee namni tokko maal jechuudhaafaa jettanii gartee gama duubaatiin na gaafattan. Hogguun akkana isiniin jedhu yeroo hedduu diplomaatikilii gartee hogguu haasawan waan silaa jechuu barbaadan san suduudhaan siin hin jaan jechoota gartee dachaa keessatti deebii sii godhan. Garuu immoo torbaan kana pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa waa hunda suduudhaan haasawaa jiran isiniin jedhe. Akka gartee Iraan tana kophaa dhiisan barbaadde Ameerikaan. Akka dhiisuu bira dabranii maasis akka gartee mootummaan Chaayinaadhaa dhiibbaa Iraan irra gootee Iraan namni nu cinaa dhaabbatu hin jiru Ameerikaa hojii gartee dirqama waliigaluu qabnaa akka isaan ja'an barbaadan. Pirezidaantiin Chaayinaadhaa waan inni jeen nuti sovereignty biyya takkaa gartee biyya takka haalata biyya isaanii gartee biyya ta'uu isii irratti dhiibbaa takkallee wanni nuti goonu takkallee nu hin jirtu jeen. Akkuma gartee nuti waan biyya teenyaatis namni biraa dhiibbaa nurra godhu waan hin barbaanneef jecha Iraan biyya isaanii eeggachuudhaaf mirga qabanii jeen. Okay? So tanaafi namni hedduun gartee walgahiin tuni walgahii yeroo dheertuudha. Yeroo fuuldura as deemu kana keessatti wanni gartee Ameerikaan amma godhuudhaaf teessu waan barbaadde odoon taane waan hin barbaanne irratti hojjechuudha. Kana jechuun maali? Namni gartee waan barbaadu godhu tokko waan barbaadu hin arkatiin waan hin barbaanne godhu. Kana keessa Ameerikaan ammaan tana keessaafuu gartee Strait of Malakkaan hedduu murteessaa biyyoottan Eeshiyaa kanaaf. Inumaatu biyyoottan Eeshiyaa qofa odoon taane daldaluma addunyaa guutuudhaafuu hedduu murteessaadha. Meeshaaleen as keessa dabartu dooniileen gartee akka jirtutti wanni Chaayinaa dalagamtu tuni as keessa dabarteeti Afrikaa tana dhufti. As keessa dabarteeti biyyoottan Yurooppii kana dheetti. As keessa dabarteeti Ameerikaa fi Laatiin Ameerikaa dhufti. Okay? Akkasuma san gaazniinis akkanumatti as keessa dabraa jechuudha. Duuba amma fuulduratti Ameerikaan gartee asirratti xiyyeeffachuun isiidha hammam takka jijjiiramni gartee keessaafuu daldalli gartee
Persian Gulf irraa gara Asian market irraa guutuutti akka miidhamu godhuudha jechuudha. Okay. Strait of Hormuzin wanni gartee inni deemuun gaazota addunyaadhaa kana parsantii dhibbentaa 20 kan gartee addunyaadhaa dhiyeessu. Okay. Akkasuma sanatti Strait of Malaccan mataan isaa gartee daldaloota addunyaadhaa gaazaa miti. Daldaloota addunyaadhaa dhibbentaa 20 gaggeessa. So waliin laala. Dhibbentaa 20 jechuun hangam takka akka guddoo taate. Daldalaan isin jechuun jira. Gaazii isin jechuutu hin jiru. Strait gaaza qofa dhibbentaa 20. Strait of Malaccan garuu immoo daldala addunyaadhaa dhibbentaa 20. So kuni gartee geema haalaan sablaadhaatii miti jechuudha. Biyyootan hedduutu irraan waan kanarratti gartee miidhamuudhaaf ta'a. Maaliif Ameerikaan duruuni dooniilee waraanaa gurguddaa karaa san naqaniiti jiran achi jira. Yeroo lolli kun eegalamu ni yaadatan cinaa gartee achirraayi gara jiddu galeessa bahaa kana as deebisaa turan. Amma immoo cinaa isaanii gartee gara san achi deebisaa jiran. So lolli kun yeroo gabaabduu keessatti Hormuz irraa achitti gartee guutumatti achi jijjiiramuudhaaf ta'a jechuudha. Kuni maali? Kan guutumaa guutuu daldala gartee dhibbentaa 20 kana itti muran jechuudha. Duraan namni magaasaa fooyyawwaataame amma immoo meeshaadhaaf fooyyawwaataa jechuudha. So ikoonomiin addunyaadhaa dubbii takka malee karaa gartee recessionii takkaa'u immoo depressionitti galuudhaaf teessii jaanitti gartee odeessaa jiran. Oh, gaaffii bareedduudha. Duuba kanarratti Chaayinaan maal godhuudhaaf teessii? Okay. Guyyaa kaleedhaa yoo mana keessa turte waan takka dubbaddeetiin ture. Yeroo gartee nuti ammaan tana namni ijji hedduun Hormuz irratti gartee xiyyeeffate tana lolli guddaan lafarratti gaggeeffamaa jiran isin jechaa ture. Yoo yaadattan warri mana keessa turtanii lolli kuni kan ammaan tana Hormuzii miti lafarratti gartee gaggeeffamaa jira guun isin jiru lafa Eeshiyaadhaati. Eeshiyaa tana biyyootan akka gartee Chaayinaa irraa eegalamee Indiyaa, Paakistaan akkasuma sanitti Raashaallee ji'i lafa kanarratti gartee daldalli guddaan ammaan tana gaggeeffamaa jira. Lollinis karaa kanarratti amma gaggeeffamaa jira. Lolli kuni lola gartee namni ijaan hin agarre. Maaliif? Karaa gartee duraan Chaayinaan tolchite takkaa'uu irratti investi godhaa turte. Road and Belt Initiative jaanii gartee it's 2030 plaana isaaniiti. Plaanni kuni yeroo dheertuudhaaf irratti hojjetaniiti. Garuu immoo daldala gartee biyyootan ollaa qofatti ergaa turan. Amma immoo kana gartee Chaayinaan akka nam tokkollee nu duraa dhaabuu hin dandeenyetti karaa kanaan daldala oofaa jirti. Akkasuma san mootummaan Iraanis wanni isiin takka dubbachaa jirtu Hormuz nuti nu barbaachisu jechaa jirti. Mootummaan Iraan afaaniin. Nuti gaaza keenya feenuu gartee karaa lafaatiinis biyyootan feenetti gurguruu ni dandeenya. Akkasuma sanitti karaa gartee poortii biraa tolchinee poortii biraatiin karaa Raashaa keessaan ta'us akkasuma san biyya Hindii keessanis gurguruu ni dandeenya jaanitti odeessaa jiran. So biyyootan kun hundinuu gartee lola kana dura plan A'dhaa fi plan B lafa hayyataniiti jiran. Akkasuma sanitti amma Chaayinaanis gartee kana irratti hojjechaa jirti. Wanni takka gartee tan Ameerikaa fi Chaayinaan gad ta'anii marii irratti hin godhin takka inumaatu gartee maqaan Taayiwaan haajaan malee guddoon Taayiwaanii miti. Taayiwaan Chaayinaadhaaf gartee hedduu importantiidha malee Ameerikaan Taayiwaan irraan kaayyan. Wanni Ameerikaan irra kaayyette guddoon isiidha Taayiwaan Streitii fi Malaakaa kana. Ameerikaan yoo Taiwan control goone Taiwan Strait control ni goonaadha. Achi booda maasis Malaakaa gartee control ni goonaadha. Hulaalee tana gartee sakaawuu gartee qaawa kana gartee yoo bahara irratti yoo control goone economy Chaayinaadhaa yeroo gabaabduu keessatti
kuffisuu ni dandeenyaadha. Kun hundinuu beekaa ikonomiidha. Kun hundinuu daldalaa beekaa waan biraatii miti bara. Lolluun wanni inni irratti gartee gaggeeffamuu daldalaan isiniin jee kun hundinuu bizinas. So kanarratti gartee xiyyeeffachaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay. Akkasii gaa obboleeyyan keenya let's see wanni irraanfannee yoo jiraatte. Iran bikka lama qabdi yaa. Caspian Sea gama oliitiin Caspian Sea jira. Oduun isinii oduu takkataniin isinii himuutu jira. Amata I think yoo xiqqaatte gartee amma amata 8 dura oduun tun egaa ta xumuraan waa taatu ta xumuraallee numaan jee garuu amata 8 dura namtichi gartee asirra gartan kana Jamal Khashoggi jaaniini gaazexeessaa biyya Suudi Arabiyaati. Garuu yeroo sanitti inni kuni mootummaa MBS kan Suudi Arabiyaa gaggeessu kana isa kana qeeqaa ture barruudhaan gartee inni kuni gartee nama miidiyaa biyya Ameerikaatiif gabaasaa ture. Akkasuma sanitti gartee mootummaa isaa tan yeroo sanitti MBS kuni gartee karaa Ameerikaatti dila san jaalataman qabu ture. Keessaafuu mootummaan Obaamaadhaati wajjin hariiroo gaarii qabaachuun turre yeroo sanitti. Duuba gaa barruuleen gartee inni irraa barreessaa turee fi hammam takka gartee mootummaa Suudii tan akka inni qeeqaa ture MBS hin jaalanne ture. Duuba gaa achi booda gaa hogguu inni gartee Suudii dhaqee Suudii booda deemee gartee biyyarraa bahe biyyatti deebuu dideeti gaa barruu tana barreessuudhaan itti jabaate akkasitti diplomaatonni warri gaa Suudiidhaa kuni isa kana gartee imbaasii Suudiidhaa tan Tarkii jirtutti afeeranii akkasitti imbaasii Suudiidhaa tan Tarkii keessa jirtutti isa kana ajjeesan. Ajjeesuu birallee dabranii qaama isaa kana cicciraniiti gartee achi keessaa baasan akka gartee nama foon ciruutti jechuudha. Okay? Maashinaan cicciranii qaama isaa. Achi keessaa hogguu baasan gaa mootummaan bikka hunda gartee sarveelaansii jiraa kaameraa waa hunda waraabee gaabar oduu addunyaadhaa taate gaafa san akka malee oowwitee gartee kunoo akkanatti gartee Suudiin akkanatti nama kana ajjeefti jaanii miidiyaaleen addunyaa kun hundinuu irraa odeessaa turan. Sababa sanitti inumaatu gartee MBS ifii isaatiifuu Ameerikaa wajjinis karaa badaarra waliin turan. Duuba gaa dubbiin san deemtee arraan tana garuu mootummaan Suudi Arabiyaadhaa akka gartee MBS investigee godhu jirtu. Takkaa qormaata gartee isarra godhaa jiran ibsaniiti jiran. Qormaanni isaan amata 8 booda isarra gaggeessan kuni maalii jechuudhaaf gartee irreedduun keessan gaaffii kaasuun ooltan. Maaliif dhugumatti gartee yeroo sanitti silaa biyyoottan addunyaa kun irreedduun isaanii irraa dubbachaa turanii keessaafuu mootummaan Ameerikaatis gara siitiin hamma dandeessu gartee dhiibbaa mootummaa Suudi Arabiyaa tanarraas keessee inumaatu warri dhaabbanni mootummaa Ameerikaadhaa oduu tana jala deemanii inumaatu gartee ajaja MBS tiin isa kana ajjeesanii jechaa turan.
Garuu inni gartee ani hin ajjeefne warra gartee na gajjiruutu gaa isa kana ajjeese jara san mana seeraatti dhiheessineeti jirraa jedhaniiti gaa odeessaa jiran. Akka garuu ammaan tana oduuleen takka takka jechaa jirtutti Suudi Arabiyaadhaa fi keessaafuu MBS fi Firaansiitu wal lola qabaa jedhaniiti odeessaa jiran. Keessaafuu sababa gartee lola gartee isaan mootummaan Ameerikaadhaa gaggeessaa jirtu kanarratti Firaans akka barbaadetti gartee waan cinaa dhaabbataniif jecha mootummaan Suudi Arabiyaadhaa Firaansi tana qeeqaa turanii. Tanaaf jecha gartee amma isaanis Suudi Arabiyaa tana gartee aarsuudhaaf takkaa'u gartee isaanitti gartee politikilii garagaluudhaaf jecha du'a Kashoogiidhaa amata 8 booda godhaa jiranii. Garuu immoo namni tokko tokko akka jechaa jirutti faamilii Jamaal Kashoogiitutu mootummaa Firaansii tana dhiibbaa irra godhee akka gartee investigeet godhan gaafachaa jira jechaanitti odeessaa jiranii. Oduun tuni gartee karaa isin deemtu ammaaf wanni beekame takka illee hin jiru. Garuu fuuldura keessa gartee maaliif akka gartee ama 8 booda investigeet akka isa godhuu barbaadan irrumaa'ee hubachuudha. Teenyaan isiniin jaa. Akkasii gaa obboleeyyan keenya bikka jirtanitti hundi keessanuu gartee nu jajjabaadhaa isiniin jenna. Oduun har'aan tanaa tana fakkaatti. Yoo gartee oduuleen biraa jajjabduun jiraatte booda walitti deebina. Ammaaf bikka jirtanitti salaamtaa isin bira dhiifanne nageen nu jiraadhaa.